Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo har'a iddoo ajaa'ibaa dhaabbadhee jira jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana haga xumuraatti nu hordofaa, haga xumuraatti nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf viidiyoon kun sirriittiin ilaalamuu qaba. Hamma dandeessan sheer akkasumas koppii liink riippoostii gochuu hin dagatina isiniin jenna obboleewwan keenya. Keessattuu ijoolleen abbaa keenya qulqulluu baala waldiin jaallattan. Egaa har'a mana abbaa keenya qulqulluu baala waldiin dadhaa baala waldiitti argamna jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Manni amantaa keenyas ijaarsa eegalee jira jechuudha. Innis maalirra akka jiru guyyaa har'aa ni argina jechuudha obboleewwan keenya. Maaliif namoonni baay'een waldaan keessatti waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldii ijoolleen baay'een nu gaafachaa turtanii. Kanaaf har'ammoo ibsa isiniif laanna. Maaliif bifa viidiyoon deeggarameen jechuudha. Maalirra akka ga'e ammas immoo hojiin akka itti fufaa jiru isinitti himna jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti viidiyoo kana nu hordofaa isiniin jenna. Waliin yaa ilaallu. Egaa jalqabumaa yeroo seennuu manni amantaa daawwiliin isaa kana fakkaataa akkasumas balballi isaa immoo ala ajaa'ibaa ta'e kanaan hojjetamee dhugaa dubbachuu fi baay'ee das nama jedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf manni amantichaa kuni kaa deeggarsa obboleewwan keenyaa waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiitiin jechuudha kan taasifame. Kanaaf hundumti keenya immoo mana amantaa kana cinaa dhaabbanne yeroo hunda akka faana turru maqaa Waaqayyoo isin gaafanna. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf balballi isaa baay'ee bareedaadha. Akkuma argitan kana jechuudha viidiyoon isaa kanarratti jechuudha. Yeroo seenamu balbala duraati. Akkasuma kun immoo kuni daawwilii isaati jechuudha. Egaa akkuma ilaaltanidha. Amma seenuuf jirra jechuudha keessaa hundumti keenya haga xumuraatti yaa ilaallu. Egaa manni amantaa qulqulluu baala waldii gamoon yookaan immoo ijaarsi isaa haala kanaan eegalee jechuudha obboleewwan keenya. Akkuma argaa jirtanii masaratni yookaan immoo hundeen dhakaan bu'uuraa taasifamee jira jechuudha. Masaratni xumuramee jira akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanidha koloniin isaa bifa bareedaadhaan hojjetamee dhugaa dubbachuuf kan eegalchise waldaa abbaa keenyaa qulqulluu baala waldii ijoollee biyya alaa jiranidha jechuudha. Isaan karoora kana baasanii hirmaatanii qarshii hedduu walitti baasanii akkasuma waadaa galanii mana amantaa kana eegalchisanii jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya manni amantaa qulqulluu baala waldii haala kanaan masaratiin isaa bu'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee kan namatti toluu fi akkasumas baay'ee bal'aa kan ta'edha. Ijaarsi isaa kan eegale. Kanaaf amma obboleewwan keenya deeggarsa keessan sirriitti nu barbaachisa jechuudha. Hundumti keessaniyyuu akka nu deeggartan maqaa Waaqayyoo isin gaafanna jechuudha obboleewwan keenya. Akkaawuntiin asirratti isiniif barraa warroonni nu hordoftan mana amantaa kana dhugaa dubbachuuf yaa ijaarru eegalamee jira gati ta'eef immoo hundumti keenya tokkummaan taanee jabaannee yaa itti xumursisnu jenna obboleewwan keenya. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf amma manni amantaa bultoon Waaqayyoo taabonni Waaqayyoo bakki amma itti argamu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jechi koo bakki itti ba'urreen hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. As keessatti argama jechuudha. Kanaaf bakki ulfaataa akkasumas immoo yoo battanii bultoo Waaqayyoof kan hin malle boota hin malleedha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Keessi isaa baay'ee dhimmisa jechuudha. Qorqoorroon kun baay'ee dadhabaadha wadhalaala. Baay'ee dadhabaa kan turedha sirriitti kan turedha gadi ta'eef amma dhimmisaa jira baay'ee bataskaana yookaan taabota Waaqayyoo irratti jechuudha. Baay'ee rakkisaa jira gadi ta'eef kanaaf warroonni abbaa keenya qulqulluu baala waldiin jaallattanii manni isaa immoo mana keenya miidhagfannee manni isaa yoo akkana ta'u dhugaa baay'ee ulfaataadha gadi ta'eef amma danda'amu hundumti keessan akkaawuntiin asirratti isiniif barraa akka hirmaattanii maqaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isin gaafanna. Maaliif jennaan dhugumatti nuti ga'ee kiristaanummaa keenya galaa lubbuu keenya qopheeffannu. Maaliif hojii lafarratti mana qulqullummaa ijaaruun hammam akka hojii barakataa hojii eebbate sinuu hin beektu gati ta'eef eegalamee jira. Abdii isin godhachuudhaan ijoollee ortodoksii tawaahidoo marti keessan abdii keessanidha jechuudha har'a kan ga'e. Kanaaf kanas kan eegalchise immoo waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiidha. Kanaaf haga xumuraatti akka faana taatanii mana amantaa kana isiniin jenna obboleewwan keenya baay'ee guddaadha. Yoo ilaaltanii baay'ee guddaadha jechuudha.
kolonii isaa bifa kanaan eegalamee jira. Bifa kanaan eegalamee jira jechuudha. Kanaaf akka hirmaattanii hundumti keessan maqaa Waaqayyoo isin gaafanna jechuudha. Dhakaan garaagaraa bu'ee jira. Baay'ee kan namatti toludha. Manichi baay'ee bareeda. Iddoon isaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee bareeda ture. Kanaaf hundumti keenyayyuu akka itti xumursisnu maqaa Waaqayyoo isin gaafanna jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa baay'ee kan eegalle ka sinuma abdanneeti ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo addunyaarra jirtan marti keessan akka hirmaattanii akka mana kana waliin ijaarru isiniin jenna obboleewwan keenya. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Namoonni baay'een waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiitiin jechuudha kun kaka'umsa ijoollee alaa waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiitiin har'a kan ga'e. Kanaaf hundumti keessaniyyuu akka hirmaattanii obboleewwan keenya cinaa akka dhaabbattan isiniin jenna. Dhugaa dubbachuuf manni amantaa kun baay'ee tokko amma manni keessa jiru bultoon Waaqayyoo dhugumatti baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Namatti ulfaata Rabbi. Manni keenya yoo akka namtii kan gatiteef aga dandeessan aarsaa akka itti gotan obboleewwan keenya asumaan dhaamsa isinii dabarsina. Akkaawuntii isaa immoo asirratti isiniif keenya jechuudha. Akkaawuntii mana amantaa manni amantaa kan banatee jiru ni jira gatitee fi kanaaf isarratti akka maqaa Waaqayyootiin hirmaattan isiniin jenna obboleewwan keenya marti keessan. Waaqayyo isin haa eebbisu. Balbala kanas deeggarsa ijoollumaatiin jechuudha kan hojjetame. Ammas immoo dawlii kana fakkaatu hojjetan obboleewwan keenya. Inni sadaffaan immoo mana amantaa katedraala kana ijaaruuf eegalanii jiru. Kanaaf hundumti keessaniyyuu akka gargaartan akka cinaa dhaabbattan maqaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isin gaafanna obboleewwan keenya. Hundumti keessan jechuudha dhugaa Waaqayyo. Maaliif manichi baay'ee bal'aa gatii ta'eef humna guddaa waan barbaaduufidha. Kanaaf humna guddaa kana nuti kiristaanonni hundumti keenya wal gargaarree tokkummaadhaan jechuudha jabaannee yoo mana amantaa kana deeggarree xumursisne dhugumatti hojii bakka kiristaanummaa wajjin eegallee jirra jechuudha. Kiristaanummaa wajjin yoo jedhu namoonni baay'een hojiidhaan ittiin jiraachaa jiran jechuudha. Kanaaf kiristaanummaa wajjin jechuun immoo kanaadha jechuudha. Hirmaachuudha. Kurnoo 10 keessaa tokko mana Waaqayyootiif laachuudha jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo waan arganneerraa mana Waaqayyoo ijaarsa Waaqayyootiif mana bultoo Waaqayyootiif hirmaachuun dirqama keenya jechuudha obboleewwan keenya. Masaranni isaa haala kanaan kaa'amee jira jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf immoo xumura isaa immoo nama asitti ittiin tajaajilu Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru isiniin jenna obboleewwan keenya. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.